Tel Aviv handhuurri dinagdee fi siyaasaa Israa'el har'a boombiidhaan barbadooftee jirti. Iraan misaa'elota ishee gurguddoo kanneen mataa waraanaa kiiloogiraama 1,000 hanga kiiloogiraama 2,000 baatan furgugistee jirti. Keessattuu tooftaa haaraa fi kanaan dura hin baratamne fayyadamuun Misaa'elaa Faca'aa yookaan kilaaster misaa'els samii Israa'el irratti roobsitee jirti. Misaa'elonni kunneen sirna ittisaa qilleensaa Israa'el Iron akkuma killee cabsuun yeroo samii ragaan qilleensaa keessatti dho'anii boombiiwwan xixiqqoo kumaatamaan lakkaa'aman lafa bal'aa irratti facaasu. Suuraaleen fi viidiyoowwan naannoo Bnei Brak oolanii fi Tel Aviv irraa ba'an dhugaa sodaachisaa agarsiisu bal'ina isaa qabannee jirra. Warraaqsa Islaamaa Iraaq kan ofiin jedhan hidhattoonni Iraaq oduu addunyaa naasisee tokko labsanii jiru. Nuti meeshaa keenyaa isa haaraa xiyyaarota Ameerikaa KC-135 samii Dhiha Iraaq keessatti rukunnee jirra. Kanaan wal qabatee Eegduun Warraaqsa Islaamaa Iraan loltoonni xiyyaara rukutame keessa turan hundi isaanii dhumanii jiru jechuun ifoomsee jira. Bal'ina isaa ni dhageessu. Osoo Ameerikaa fi Israa'el samii Iraaniin to'anneerra lafarraa xofneerra jedhanii miidiyaaleef oduu dhiyeessanii dhugaan lafarra jiru garuu faallaa kanaan akeekee jira. Humni Iraan inni guddichi fi addunyaa roomisiisu samii yookaan lafa gubbaarra hin jiru. Humni Iraan inni gonkumaa cabuu hin dandeenye garaagaarreenii fi dachee jalaa fageenya meetira 100 lakkaa'amutti ijaaramee jira. Kun magaalota Misaa'elaa lafa jalaa Iraanidha. Iccitii magaalota Misaa'elaa lafa jalaa Iraan bal'inaan ni dhageessu. Miidiyaaleen dhiyaa gurguddoon kanneen akka New York Times, The Guardian, Liberation FM, Le Express dhugaa addaa tokko irratti walii galu. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Pete waraana Iraan kanaan akka duula siyaasaatti osoo hin taane akka duula warra fannoo yookaan masqalaatti kan deeggarudha. Ofiisaa masqalicha yookaan fannoo ammayyaawaa godhee dhiyeessaa jira. Iccitii duuba kana jiru dabalatee eenyummaa ministeera waraanaa Ameerikaa beekuuf turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'aa. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa shamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Galgalli jimaataa kun seenaa baa giddu galeessaa keessatti galgala addunyaan ija dho'insaa fi aaraan jaamteedha. Osoo Ameerikaanii fi Israa'el Iraanin laamsheessineerra waraana kana hatattamaan xumurra jedhanii of tuulummaan lallabanii Iraan haguuggii dukkanaa jalaa baatee seenaa waraanaa ishee keessatti Haleellaa isa hunda caalaa guddaa hamaa fi sodaachisaa addunyaatti labsitee jirti. Eegduun Warraaqsa Islaamaa Iraan duula waadaa qaafur marsaa 45ffaa geggeessuun amma booda samiin Israa'el guutummaatti harka keenya jala jira jechuun waraana gumaa fi badii diina irratti bobeessee jira. Tel Aviv handhuurri dinagdee fi siyaasaa Israa'el har'a boombiidhaan barbadooftee jirti. Iraan misaa'elota ishee gurguddoo kanneen mataa waraanaa toonii 1 yookaan kiiloogiraama 1,000 hanga toonii 2 baatan furgugistee jirti. Keessattuu tooftaa haaraa fi kanaan dura hin baratamne fayyadamuun Misaa'elaa Faca'aa samii Israa'el irratti roobsitee jirti. Misaa'elonni kunneen sirna ittisaa qilleensaa Israa'el Iron akkuma killee cabsuun yeroo samii ragaan qilleensa keessatti dho'anii boombiiwwan xixiqqoon kumaatamaan lakkaa'aman lafa bal'aa irratti facaasan. Suuraaleen fi viidiyoowwan naannoo Bnei Brak oolanii fi Tel Aviv irraa ba'an dhugaa sodaachisaa agarsiisu. Ijaarsaaleen, warshaaleen fi konkolaattonni daandiirraa akkuma qoraanitti boba'aa jiru. Guushdaan naannoo guddittii Tel Aviv keessatti saayireen akeekkachiisaayyuu dhiisee sagalee dho'insaan ukkaamee jira. Dhaabbanni fayyaa Israa'el akka saaxileetti waraanni kun erga eegalees namoonni 2,975 Israa'el keessatti miidhamanii jiru. Kunis kasaaraa Israa'el dhoksuu barbaaduun ifa baasee jira. Haleellaan Iraan garuu Tel Aviv qofa irratti hin dhaabbanne. Kaaba Israa'el naannoo Galiilaa keessatti misaa'elonni Iraanii fi dirooniiwwan Hizbollaa yeroo tokkotti qindoominaan ajaja walootiin roobanii jiru. Misaa'elli tokko magaalaa Zaraazir keessatti sirriitti yeroo barbadeessu gamoowwan naannoo sana jiran dhibbaan lakkaa'aman raafamanii jiru. Kibba Israa'el hanga magaalaa qarqara galaanaa Ilaatii fi Baara Luuxitti dho'insi guddaan nagaamee jira. Iraan Israa'eliin kallattii arfaniinuu
kiyyoo sibiilaa keessaa galchitee jirti. Gama biraatiin Iraan Israa'elin qofaam adabaa hin jirtu. Diina ishee guddichaam Ameerikaas iddoo isheen itti hirkattetti rukutaa jirti. Ibsi eegdota Warraaqsa Islaamaa Iraan akeekkachiisa jabaan dabarsin loltoonni Ameerikaa iddoo barbaadan haa dhokatan. Hoteela keessa saatoom holqa jalaam iddoo jiranitti misaan awwaalam. Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa gurguddoo kanneen biyyoota Arabaa keessa jiran irratti diroonii fi misaa'ila roobsitee jirti. Isaan keessaa buufata Al-Dafraam Imaaratiin, buufata Al-Jufeerii fi Miinaam Salmaan Baariin, buufata Ahmad Al-Jaabir Kuweetii fi buufata Muwaffaq Al-Salt Joordaan haleellaa cimaa keessummeessanii jiru. Dabalataanis Kuweetii fi Dubaay daandii Sheek Zayid irratti iddoowwan iccitii loltoonni Ameerikaa itti walitti qaban akka rukuteem Iraan mirkaneessitee jirti. Basaasonni eegdota Warraaqsa Islaamaa Iraan Ameerikaan obboloota keenyaam Arabaam akka gaachanaatti fayyadamuu barbaaddi. Obboloonni keenya Arabaam Ameerikaanotaam hoteela isaanii keessaa habaasan jechuun waraanni kun daangaa biyyoota ollaa keessatti sammaachaa deemuusaam akeekkachiisanii jiru. Xiinxaltoonni waraanaam akka jedhanitti Iraan tarsiimoo dhiibbaa dachaa fayyadamaa jirti. Kana jechuun dinagdee addunyaa galaana Hormuz cufuun sirna ittisa Ameerikaa dadhabsiisuu fi uffataalee waraanaam daaraa gochuudhaan. Baree Jimaata Har'aa qilleensi Iraaq dhiyaa sagalee dho'insaa fi aara gurraachaan ukkaamamee jira. Osoo Ameerikaan duulaarii seena qabeessa jedhuun Iraan irratti ibidda roobsaa jirtu, addunyaan har'aa iccitii dhokataa fi kufaatii waraanaa isa guddaa tokko dhaga'uuf dirqamtee jirti. Waa giddu galeessaa dirree xiyyaara kuffisuu qofa osoo hin taane dirree dhugaan itti awwaalamu ta'ee jira. Warraaqsa Islaamaa Iraaq kan ofiin jedhan hidhattoonni Iraaq oduu addunyaa naasisu tokko labsanii jiru. Nuti meeshaa keenyaam isaaraan xiyyaarota Ameerikaa warra boba'aa guutan keesii 135 lamaam samii dhiha Iraaq keessatti rukunnee jirra. Inni tokko gubateem lafa yeroo bu'u, inni lammaffaan ammoo ariitiidhaan eessee buufata diinaa keessatti qubatee jira. Kanaan walqabateem Eegduun Warraaqsa Islaamaa Iraan loltoonni xiyyaara rukutame keessa turan hundi dhumaniiru jechuun ifa godhe. Haa ta'u malee ajajni giddu galeessaa Ameerikaa dhugaa kana haaluuf harkaa fi miila walitti rukutaa jira. Ibsa hatattamaa baasan xiyyaarri keenya keesii 135 Iraaqitti kufeera garuu rukutame miti. Rakkoo teeknikaatiin lafa bu'ee jedhe. Ameerikaan aarii keessa galteem xiyyaarri inni lammaffaan nagaan qubateera jetti. Garuu wanti ija addunyaa jalaa hin dhokanneem suuraa xiyyaara lammaffaa sanaati. Gaazexeessaan waraanaa Israa'el Iccitii Biloombeental suuraa xiyyaara Ameerikaa keesii 135 buufata xiyyaara Bengiruun keessatti qubate tokko maxxanse. Suuraan sun xiyyaarichi eegeen isaa irraa citee utuun ciramee baduu isaa agarsiisa. Xiyyaara eegeen isaa ciramee akkamitti rakkoo teeknikaatiin kufee jedhama. Mirkaneessaa Warraaqsa Iraaqiiti. Ameerikaan maaliif dhugaa koffifamuu xiyyaara kanaa dhoksuu barbaaddi? Deebiin isaa ifadha. Xiyyaarri keesii 135 lafee dugdaa humna qilleensa Ameerikaati. Xiyyaaronni lolaa kanneen akka F-35 fi F-22 Iraan rukutuuf dirqama xiyyaara kanarraa samii keessatti boba'aa fudhachuu qabu. Yoo inni kufeem humni qilleensa Ameerikaan ilaamsha. Gabaasni Reuters dabalataan akka saaxileetti xiyyaara kufee daaraa ta'e kana keessa loltoota Ameerikaa 6tu ture. Ajajni giddu galeessaa Ameerikaa dhumarratti loltoonni 4 du'uu isaanii mirkaneessus ammaaf maatii isaaniitti waan hin himneef maqaa isaanii hin dhiyeessinu jedhee jira. Kun ajjeechaa Opereeshiniin Ameerikaan eegalee guyyoota muraasa keessatti loltoonni Ameerikaa 7 du'uu fi 50 ol madaa'uu isaaniitiin wal qabata. Tarkaanfiin kun Iraan irraa kallattiin yoo ta'u baatillee hidhattoonni Iraaq warri harka mirgaa Iraan ta'an dandeettii waraanaa cimaa kan xiyyaara Ameerikaa samiirraa harcaasuu danda'u argachuu isaanii mirkaneessa. Erga Iraan Ayatollah Ali Khamenei dhabdee booda lola bifaaraan eegaltee jirti. Iraan diina ishee kallattiidhaan qofa osoo hin taane Iraaqii fi iddoowwan biroorraan rukutuun Ameerikaa dhoqqee lolaa keessaa galchaa jirti. Walumaa galatti har'a Ameerikaan teknooloojii ishee doolaara miiliyoonaan lakkaa'amutti boonti. Garuu xiyyaarri ishee yeroo Iraaq keessatti kufuu fi eegeen isaa Israa'el keessatti ciramuun dhugaan dhiyaa saaxilamee jira. Waraanni kun waraana xiyyaaraa fi misaa'elaa qofa osoo hin taane waraana eenyutu dhugaa dhoksuu danda'a ta'ee jira. Ameerikaan nagaadha jetti garuu suuraan xiyyaaraa eegee ciccitee fi loltoota 4 du'anii dhugaa biroom addunyaatti lallabaa jira. Addunyaan waraana ammayyaawaa isheen xiyyaara raadarii jalaa dhokatuu fi saatalaayitii ija hunda arguun of toltu har'a gootummaa fi ijaarsa dhokataa biyya tokko duratti jaamaa fi duudaa taatee jirti. Osoo Ameerikaa fi Israa'el
samii Iraan to'annee irraa lafarraa xofneerra jedhanii miidiyaaleef oduu dhiyeessanii dheechisanii dhugaan lafarraa garuu faallaa kanaatiin humni Iraan inni guddichii fi addunyaa rommisiisuun samii irra yookaan lafa gubbaa hin jiru. Humni Iraan inni gonkumaa cabuu hin dandeenye garaa gaarreenii fi dakadachee keessaa fageenya meetira 100 lakkaa'amutti ijaaramee jira. Kun magaalota Misaa'elaa lafa jalaa Iraan jedhamu. Meeseenaam dinqii sibiila kanaam duubatti deebinee haa ilaallu. Bara 1980 keessa yeroo waraanni Iraanii fi Iraaq tureen Iraan rakkoo guddaa tokko hubatti. Meeshaan waraana lafarra jiru kamiyyuu xiyyaara diinaatiif irbaata salphaata. Guyyaa sana eegalee hoggantoonni Iraan murtii seena qabeessa dabarsan diinni keenya samii ijaarratu nuti ammoo lafa jala ijaarranna. Waggoota 40f Iraan hallayyaa gaarreen Zaagroosii fi Alboors akkasumas qarqara galaana kibbee isheerraa guyyaa fi halkan qotuu eegaltee wanti isaan ijaaran holqa dhagaa laafaa miti. Magaalota gurguddoo daandii asfaaltii bal'aa kan konkolaattonni Misaa'elaa fe'an keessa socho'an ifaam qilleensa hawaa fi wiirtuu ajajaa kan of keessaa qabudha. Har'a waraanaam aarii seena qabeessa Ameerikaan Iraan irratti bantee kana keessatti Tiraamp Misaa'ela Iraan nan barbadeessaa jedhee yeroo dhaadatu ogeeyyiin waraanaa isaa garuu dhiphinaan mataa qabatanii jiru. Xiinxalaan waraanaa fi jeneraalii giddugaleessa ba'aa Muusaa Alqallaab dhugaadhaa kanaam ifatti saaxilee jira. Akka inni jedhutti magaalota Misaa'elaa Iraan warra lafa jalaa kana laamsheessuuf xiyyaarri Ameerikaa guyyaa fi halkan walirraa osoo hin citiin 7 hanga 7 boombii roobsuu qaba. Mee herrega kanaam hubadhaa. Waraana ammayyaawaa kan sekoondiin tokko murteessaa ta'e keessatti Ameerikaan 7 boombii itti roobsitee laamsheessuuf yaalti jechuun magaalonni kun gonkumaa caccabuu akka hin dandeenye mirkaneessa. Ameerikaan boombii lafa uruu kan GBU-57 jedhamu isa addunyaa irratti guddaa fi cimaa ta'e qabdi. Boombiin kun dhagaa jabaa meetira 60 uruu danda'a. Garuu Iraan dhiyoo miti kan isheen jirtu. Magaalonni Misaa'elaa ishee lafa jala meetira 5,000 walakkaa kiiloomeetiraa gadi fagaatanii ijaaraman. Boombiin Ameerikaa kun yeroo gaarreen Iraan rukutu akkuma boofni dhagaa ciniinutti dhagicha hooqee hafa malee leenca lafa jalaa sanaam hin tuqu. Basaasonni dhiyaa akka tilmaamanitti Iraan magaalota kana keessatti misaa'ilota baalaastikii 2,500 hanga 6,000 warra akkuma bishaan dhangala'ootti diinarraa bu'uuf qophaa'an kuufattee jirti. Yeroo Ameerikaan magaalota lafa jalaa kana dhoosuu dadhabdu tarsiimoo abdii kutannaa fayyadamuu eegalte. Magaalicha dhoosuu yoo dadhabne afaan holqichaa yookaan hulaa isaa cufnaam jetti. Garuu kunis gowwumaadha. Magaalonni lafa jalaa Iraan afaan ba'iinsaa tokko qofa hin qaban. Sirni karaa lafa jalaa kun akkuma caasaa dhiigaa namaati. Tokko yoo cufame inni biraan ni banama. Holqoonni kunniin bakka 100 lakkaa'aman irraa afaan bananii misaa'ila furguggisu. Iddoowwan tokko tokkotti gaarree ofuma isaatii baqaqee misaa'illi ba'uun diina rukutee deebi'aa gaarichi walitti cufama. Gootummaa fi ijaarsi kun addunyaa irratti morkataa hin qabu. Qorannoo saayinsii biyyaalessaa Ameerikaayyuu ijaarsi hard and deeply buried targets kan Iraan kun ho'iinsa niwukileeraallee dandamachuu akka danda'u mirkaneessee jira. Iraan diina isheetiif ergaa tokko dabarsiteetti. Xiyyaara keessan fidaa boombii keessan roobsaa isin qabeenya keessan qilleensa irratti fixxu nuti ammoo dhagaa fi gaarreen keenya da'oo godhannee yeroo isin dadhabdaniitti waadaa qaam isinitti roobsina. Walumaa galatti waraanni amma deemaa jiru kun waraana samii fi lafa jalaati. Ameerikaan meeshaa fi doolaara bishaan godhattee samii irraa yeroo iyyitu Iraan callistee seenaa fi ijaarsa waggoota 40 qabattee diina ishee adabaa jirti. Magaalonni Misaa'elaa Iraan cabuu kan hin dandeenye da'oo sibiilaa diinillee isatti akka ijaaran wallaalidha. Waraana kana keessatti gaarreen Iraan mataan isaanii loltoota ta'anii humna of tuulaa Ameerikaa jilbeenfachiisuuf of qopheessanii jiru. Warri dhiyaa waraana kana injifachuuf dirqama gaarreen Iraan hundumaa buqqisanii dhabamsiisuu qabu. Kun ammoo waan abjuun illee hin milkoofnedha. Osoo qilleensi ba'aa giddu galeessaa Har'a baaruudaa fi dho'iinsa misaa'ilaatiin ukkaamee jiru Waashingten keessatti oduu biraatu dho'e. Waraanni kun waraana boba'aa fi niwukileeraa qofa osoo hin taane waraana amantii fi seenaa bifa haaraatiin as ba'edha. Miidiyaaleen warra dhiyaa gurguddoon kanneen akka New York Times, The Guardian, Liberation FM, L'Express dhugaadhaa tokko irratti walii galu. Ministeerri ittisa Ameerikaa Pete Hegseth waraana Iraan kanaan akka duula siyaasaatti osoo hin taane akka duula warra fannoo yookaan masqalaatti kan deeggarudha. Ofiisaa masqala yookaan fannoo ammayyaa godhee dhiyeessaa jira.
Texas eenyudha. Namni Pentagon hogganu kun nama gaazexeessaa irraa dhufe qofa miti, inni nama seenaa waraanaa fi amantiin macheessedha. Qaama isaa irratti keessattuu qooma isaa irratti mallattoo waraana warra fannoo jaarraa 11ffaa tumatee jira. Harka isaa irraa immoo jecha laatiin Wees Vaalt yookaan fedhii waaqayyooti jedhu barreeffatee jira. Jechuun kun yeroo kiristaanonni Awurooppaa duraanii biyyoota Islaamaa weeraranitti yaadannoo isaaniitiin diinagdeessan ture. Bara 2021 pireezidaantii Joo Baayiden yeroo aangootti dhufu Exis mallattoo kanaan waan shakkameef sirna baallii wal harkaa fuudhuurraa ugguramee ture. Har'a garuu inni harka pireezidaantii Tiraamp jala taa'ee waraana abbaa giddu galeessaa hoogganaa jira. Ameerikaan yeroo hundaa mirga namoomaa fi dimookiraasii jettee lola bantii turte. Garuu waraanaan Iraan isaam aarii seena qabeessaa jedhame kana keessatti dubbiin Exis guutummaatti addadha. Inni seera waraanaa fi mirga namoomaa cinaatti dhiisee guutummaatti barbadeessuu labsee jira. Haasaa isaa keessatti guyyaa guutuu bariitii hanga dhi'uutti du'aa fi badiisatu samiirraa Iraanitti rooba jedhee jira. Kana qofas miti. Waaqayyo loltoota keenya haa eegu jechuun lola kana akka ajaja waaqayyootti lallaba. Kitaaba isaa American Crusade yookaan duula warra fannoo Ameerikaa jedhu keessatti Exis akka barreessetti akkuma warri fannoo jaarraa 12ffaa musliimoota deebisanii dhoowwan nuti isaarraa ija jabeenyaan loluu qabna. Namoonni qaroomina dhiyaatiin fayyadaman hundi warra fannoo galateeffachuu qabu jedha. Xiinxaltoonni akka Maatiiw Taayilor jedhanitti namni kun jibba Islaamaa fi seenaa warra fannoo leellisuudhaan kan machaa'edha. Garuu inni caalaatti nama sodaachisu kanadha. Exis sammuu loltoota Ameerikaa summeessaa jira. Gaazexaan The Hill akka gabaasetti loltoonni Ameerikaa abbaa giddu galeessaa jiran waraanni kun raajii kitaaba qulqulluu kan dhuma addunyaa fiduudha jedhanii barsiifamaa jiru. Dhaabbanni mirgaa amantii waraanaa iyyata loltoota 200 ol irraa argateen kun waraana mootummaa osoo hin taane waraana amantii taajira jechuun iyyatee jira. Jaanisaa Goldebeek namni kun yookaan Exis baay'ee nama balaafamaadha. Amantii fi waraana walitti makee addunyaa bobeessaa jira jetteetti. Walumaa galatti har'a waraanni Iraan irratti baname waraana Tiraamp Misaa'elaaf baneedha jedhamee yaadamus lafa jalaa garuu kan biraati. Pentagon keessatti nama waraana kanaa akka qabsoo kiristaanummaa fi islaamummaa gidduutti ilaalutu ta'aa jira. Exis Iraanin rukutuun tarkaanfii jalqabaati yeroo jedhu waa giddu galeessaa waggoota 10 dhufaniif irree dhiigaatee akka ittuuf wakeekam. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromia 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.